Odu'ammee ajajoonni waraanaa Eertiriyaa Tigraay magaalaa Dagraatii fi Maqalee keessatti hidhattoota TPLF wajjin mul'atan. Itoophiyaan ammoo meeshaa waraanaa gurguddaa taankii fi meeshaalee biroo gara daangaa Eertiriyaa irratti butteetti jedhame. Yeroo ammaa kana waraanni Itoophiyaa buufata doonii Asabirraa fageenya kiiloomeetira 70 qofaa fagaatee magaalaa Buree ga'uun ibsamee jira. Pireezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii yaaddootti seenee jira. Dippiloomaasonni gidduu naaf seenaa jedhes jira. Kanarraa ka'uunis diinota Itoophiyaa Gibxii wajjin walii galtee isaa jabeeffatee jira. Muddamni baay'ee cimeera. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Israa'el yeroo mana qulqullummaa sadaffaa ijaarsisaa jirtutti yeroo Masiihiin sobaa sun dhufuuf jirutti waraanni ijoollee Abrahaam obbolaa lamaanii ammas itti fufeera. Israa'el Gaazaa yeroo barbadeessaa jirtutti hidhattoonni Huutiis itti dabalamanii hidhattoota Haamaas deeggaraa Israa'el irratti tarkaanfii fudhataa jiru. Ameerikaan ammoo hidhattoota Huutii reebaa jirti. Waraana baha giddu galeessaa ilaalchisee odeeffannoo bal'aan nu qaqqabeera. Kanallee isin biraan geenya. Hiriirri mormii Tarkiitti dho'aa jiru xumura waan qabu hin fakkaatu. Guyyoota muraasaan asitti Tarkii keessatti hiriirri mormii dho'ee jira. Kunis kantiibaan magaalaa Istaanbul ija hidhamaniifidhas jedhamee jira. Tarkiin filannoo geggeessitu irratti kantiibaan magaalaa Istaanbul hirmaataa waan jiraniif filannoo sanarraa ugguruuf hidhamee jedhamaa jira. Sababa kanaatti namoonni 1,000 ol ta'an mana hidhaa Tarkiitti nammaniiru. Kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa ganama kana baheen Itoophiyaan meeshaalee waraanaa gurguddoo gara magaalaa Buree yookaan daangaa Eertiraatti siksaa akka jirtu dhagahame. Eertiraa fi Masir ammoo hirmaannaa biyyoota daangaa galaana diimaa hin qabne akka hin fudhanne ibsaniiru. Eertiraan muddama keessa galuu irraa kan ka'e Gibxii wajjin marii taasifteen biyyoonni kanaan dura daangaa galaana diimaa hin qabaanne sichi qabaachuu akka hin qabne waadaa walii galaniiru. Pireezidaantiin Masir Abdul Fattah al-Sisi fi ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Osman Saleh hirmaannaa biyyoota daangaa galaana diimaa hin qabne akka hin fudhanne ibsaniiru. Akkasumas eegumsaa fi bulchiinsi galaana diimaa hojii biyyoota galaana kanaa daangessan ta'uu akka qabus hubachiisaniiru. Qondaalonni lamaan kana kan ibsan kaleessa bitootessa 23 bara 2025 Kaayirootti dhimma tasgabbii naannawaa karaa Somaaliyaa ittiin deeggaran haala yeroo Sudaan keessa jiruu fi nageenya galaana diimaa irratti marii taasisaniin ta'uu miidiyaaleen Masir gabaasanii jiru. Gama biraatiin ajajoonni waraanaa Eertiriyaa Tigraay seenuun magaalaa Dagraatii fi magaalaa guddittii Tigraay Maqalee keessatti hidhattoota TPLF wajjin mul'ataniiru. Kanarraa kan ka'e muddamni hamaan dhufaa jira. Eertiriyaan gama isheetiin Itoophiyaan na weeraruuf jechuudhaan waraana lakkoofsa hedduu ta'an gara daangaa Asabitti buttee jirti. Daangaan Asab kallattii Affaar irraan ta'uu isaarraa kan ka'e Itoophiyaanis karaa Affaariin jechuudha hanga daangaa Bureetti waraana hedduu fi meeshaalee gurguddaa akka taankiis gara sanatti butaa jirti. Ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Osman Saleh erga pireezidaantii Isaayyaas Afwerqii irraa pireezidaantii Masir Abdul Fattah al-Sisiif ergame kennuu isaanii kan mul'ise. Gabaasni kun ergaan pireezidaantichaa kun walitti dhufeenya gamlamee biyyoota lamaanii fi dhimmoota waloo isaanii irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibseera. Marii kana irratti ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdallaatii fi itti gaafatamaan nageenya biyyattii Meejar Jeneraal Hassan Rashid akka argaman gabaasaaleen mul'isaniiru. Mariin Osman Saleh fi al-Sisi irra caalaan gaanfa Afrikaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu dubbii himaan isaanii Muhammad El Shenawi ibsaniiru. Biyyoonni lamaan Soomaaliyaa gargaaruuf kutannoon akka hojjetan himaniiru.
Dabalataan dubbii himaan Muhammad El-Shaanaawii akka jedhanitti Sudaan keessatti nagaaf tasgabbii buusuuf jecha qondaalonni lamaan mari'achuu isaanii ibsaniiru. Galaana Diimaa eeguu fi bulchuun dhimma ijoo biyyoota galaanaa kanaan daangessan ta'uu akka qabu Al-Siisii fi Saaleen akeekuu isaanii fi hirmaannaa biyyoota daangaa galaana Diimaa hin qabne akka hin fudhanne ibsuu isaanii dubbii himaan pireezidaantii Masir dubbachuun isaanii gabaafameera. Haaluma wal fakkaatuun torban lamaan kana keessa ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Usmaan Saalee gara Riyaad dhaquun ergaa pireezidaantii Isaayyaas Afwerqii irraa ergamee dhaalaa gonfoo Saawud Arabiyaa bin Salmaanitti kennuu isaanii odeeffannoon ministeera odeeffannoo biyyattii ni mul'isa. Ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Usmaan Saalee ibsa torban darbe laataniin hawwii Itoophiyaa dogoggoraa fi yeroon isaa irra darbe karaa dippiloomaasii yookaan humna waraanaan ulaa galaanaa argachuuf taasistu jedhaniin biyyi isaanii burjaajaa jiraachuun kanaaf hawaasni idil-addunyaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhu gaafachuun isaanii yaadatama. Hariiroon biyyoota lamaanii waggoota kurnan lama booda bara 2018tti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed murtee koomishinii daangaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa fudhachuu isaanii erga beeksisaniin booda sirratee ture. Haa ta'u malee waraana waggoota lamaaf naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame akka dhaabbatuuf waliigalteen Piriitooriyaa erga mallattaa'ee booda hariiroon biyyoota lamaanii fooyya'aa ture gara duriitti deebi'ee jira. Addis Istaandaarditu gabaasa. Odeessa keenya taanuun Tarkiitti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hiriira mormii bahan. Guutummaa Tarkii keessatti uummanni kuma hedduun lakkaa'aman hidhamuu kantiibaan magaalaa Istaanbul beeksisan. Ekrem İmamoğlu morkataa siyaasaa cimaa pireezidaantii Recep Tayyip Erdoğan ta'ee mormuun isaanii ni yaadatama. Mormitoonni mormii hamaa waggoota kurnanii oliif biyyattii keessatti gaggeeffame kana keessatti hirmaatan irratti gaazii imimaanessaa fi rasaasaa laastikaatiin dhukaafameera. Hiriirri magaalaa Istaanbul keessatti bitootessa 19 kan jalqabe yoo ta'u kan jalqabames guyyaadhuma namni siyaasaa mormituu adda duree Ekrem İmamoğlu to'annaa jala oolfame sana ture. Kunis kan mudate İmamoğluun paartii uummataa Rippaabilikaan Sikulaarii CHP jedhamuuf kaadhimamaa pireezidaantii ta'uun filatamuuf guyyoota muraasaan duradha. Filannoo bara 2028 irratti kaadhimamaa dhaabbichaa ta'uun kan mirkaneeffame dilbata darbe mana hidhaa osoo jiruu sagalee olaanaan kennamee fi hordofuunidha. Abbaan alangaa İmamoğlu malaammaltummaa kan himatan yoo ta'u inni garuu kana hin fudhatu. Haaluma qaama qorannoo kanaanis namoonni 100 ol to'annoo jala oolaniiru. Innis ifattii guyyaa dilbata darbe kan to'annoo jala oole yoo ta'u dhaabbata yakkamaa hundeessuu fi hoogganuu malaammaltummaa fudhachuu saamicha raawwachuu daataa dhuunfaan seeraan ala galmeessuu fi caalbaasii sobaatiin himatame. Akkasumas aangoo kantiibaa magaalaa Istaanbul ta'uurraas ni uggurame. Paartiin isaa CHP'n ammoo hidhaan kun fonqolcha mootummaa pireezidaantii keenya itti aanu irratti raawwatamu bakka bu'a jechuun deeggartoonni mormiidhaaf akka daandiitti ba'an gaafate. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan hedduu Istaanbul keessatti hiriira ba'uun dhaadannoo hin sodaannu, hin callifnu, hin ajajamnu jedhu dhageessaa jiru. Kunis Tarkii keessatti dhaadannoo mormitootaa beekamaadha. Mormiin magaalaa jiraattotaa miliyoona 16 ol qabdu keessatti namoota xiqqaa ta'een jalqabe kun haa ta'u malee ergasii magaalota biroo hedduu kanneen guutuu Tarkii keessatti argamanitti babal'achuun amma sadarkaa waggoota kurnan oliif ta'ee hin beekne irra jira. Hiriirri gaggeeffaman baay'inaan nagaa ta'us darbee poolisiin qawwee bishaanii fi gaazii imimaanessaa fayyadamuun walitti bu'iinsi uumameera. Ji'oottan darban keessaa aangaa'onni namoota siyaasaa mormitootaa, gaazexeessitootaa fi namoota industirii bashannanaa irratti xiyyeeffataniin tarkaanfii guddaan akka biyyattiitti raawwatameera. Mormitoonni tokko hiriirri kun yaaddoo bal'aa Tarkiin gara abbaa irrummaatti cooshee akkasumas dinagdee fi eegumsa fayyaa irratti uummanni qabu kan bakka bu'u dubbatu. Namoonni İmamoğluun hidhamuu morman hedduun barattoota yuunivarsiitiiti. Barattoonni yuunivarsiitii adda addaa irraa dhufan guyyaa roobii darbee dhiyeenya naannoo Biyaaziit fuuldura yuunivarsiitii Istaanbulitti walitti qabamuun uggura poolisii cabsanii gara Sarchaanii bakka gamoo bulchiinsa magaalaa guddittii Istaanbul jirutti qajeelan. Mormiin guyyaa kamisaas osoo daandii irratti hin babal'atin dura mooraa yuunivarsiitii hedduu Istaanbul keessatti argaman keessatti gaggeeffameera. Erga hiriirri guutuu Tarkiitti gaggeeffamuu jalqabee kaasee namoonni 1,100 ol to'annaa jala ooluu isaanii
Ministeerri dhimma biyya keessaa Tarkii gabaaseera. Yoo xinnaate gaazexeessitoonni Istaanbulii fi Izmir keessatti mormicha gabaasaa turan 10 poolisiidhaan to'annoo jala oolfamaniiru. Imaamoo Guuluun hidhamus paartii isaa CHP'n kaadhimamaa pireezidaantii dhaabbichaaf sagalee kennuu dilbata darbeetti fufee oole. Deeggartoonnis gara saanduqa filannootti qajeeluun sagalee olaanaa kennaa oolan. Filattuun ganna 29 Ferhaat dhiyeenya galmaa magaalaa Istaanbulitti AFP waliin haasaa taasifteen yeroo mormaa cimaan Erdoğan jiraatu hundatti yeroo hunda mana hidhaan ni jiraata jette. Yeroo ammaa kana mootummaan abbaa irree Tarkii keessa jiru eessattuu hin argamu, siyaasni maqaa qofaadhas jettee jirti. Gama biraatiin ammoo Sukrii Ilker kan ganna 70 mormitoota kaadhimamaa magaalattiin sagaleen ishee kenniteef eeguuf malee poolisii waliin wal dura dhaabbachuu akka hin barbaanne dubbataniiru. Ogeessi hojjetaa mana qorichaa kan umuriin isaa ganna 63 Ayten Oktay gama isaatiin Tarkiin dammaqxee jirti jechuudhaan hanga dhumaatti mirga keenya ni kabajannaa jedhanii jiru. Mootummaan Tarkii deebii akkamii kenna kan jiruuf BBC'n akkasitti gabaaseera. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoğan mormii kana balaaleffachuun mootummaan isaanii manca'insa yookaan shororkeessummaa daandii irratti harka hin kennu jedhan. Sirna uummata jeequu hin fudhannus jechuun dubbatan. Aangaa'onni Tarkii walgahii uummataa kan dhorkan yoo ta'u kun garuu mormitoota duubatti hin deebisne. Erdoğan fi bulchiinsi isaanii simata Imaamoo Guuluu siyaasaan kan ka'e ta'uu isaa haaluudhaan qaamni haqaa Tarkii walaba ta'uu cimsanii dubbatu. Pireezidaantiin Tarkii CHP'n himannaa malaammaltummaa kanaaf deebii kennuu akka hin dandeenye ibsuudhaan dura ta'an paartii isaanii Ozgur Ozil jeequmsa daandii irratti babal'isuun himataniiru. Koomishiniin Awurooppaa Tarkiin wiixata kaleessaa akka biyya miseensa mana maree Awurooppaa fi kaadhimamaa gamtaa Awurooppaatti makamtuuf duudhaalee Dimokiraasii akka kabajuu gaafatee jira. Erdoğan waggaa 22 darbaniif aangoo qabatanii kan turan yoo ta'u, paartii haqaa fi misoomaa AKP hundee islaamummaa qabu hundeessuudhaan erga ministeera muummee fi pireezidaantii Tarkii ta'uun aangoo qabatan. Sababii daangaa bara aangootiin yoo heera mootummaa jijjiire malee bara 2028 irra deebi'ee filannoodhaaf dorgomuu hin danda'u. Inni fi mootummaan paartiin isaanii AKP'n bara 2016tti yaaliin fonqolcha mootummaa kan daandii Istaanbulii fi Ankaaraa irratti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota 256 galaafatee jalaa hafe. Deeggartoota isaaf Erdoğan waggootaaf guddina dinagdee Tarkii fideera. Qeeqxota isaatiif garuu hoogganaa abbaa irree mormiin hin obsinee fi nama isa mormu kamiyyuu gara jabinaan callisiisuudha jedhaa jiru. Waajirri dhimma alaa UK hiriira amma gaggeeffamaa jiru kanaan booda gara Tarkii imaluuf gorsa kennee hin haaromsine. Fuul barruun gorsa isaatiin garuu hiriirri magaalota keessatti gaggeeffamu jeequmsa uumuu akka danda'u kan hubatu yoo ta'u, poolisiin namoota walitti qabaman bittimsuudhaaf qawwee bishaanii fi gaazii imimmaanessaatti fayyadamuun beekamaadha jedhe. Kanaafuu hiriira hunda irraa akka fagaatu yoo kan babal'atu ta'e ammoo naannoo sana akka ba'u gorsa. Waajirri dhimma alaa sababa lolaa fi balaa shororkeessummaa guddaa irraa kan ka'e daangaa Sooriyaa irraa gara kiiloomeetira 10 yookaan maayilii 6 keessatti akka hin imalle hunda gorsee jira. BBCtu gabaasa. Odeessa keenya xumuraatiin sadaasa keessaa dhukaasa dhaabuun hojiirra erga oolee booda yeroo jalqabaaf rokkeetonni hedduun Libaanos irraa gara Israa'elitti dhukaafaman. Ergasii Israa'el haleellaa qilleensaa cimaa Libaanos irratti raawwatteetti. Kunis erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu qaamota lamaan gidduutti ji'a 4 ture booda yeroo jalqabaatiifidha. Waraanni Israa'el kibba Libaanos keessatti bakkeewwan rokkeetii irraa furguggifaman hedduu fi wiirtuu ajajaa kan Hizbollaa milishaa fi garee siyaasaa Iraaniin deeggaramu rukutuu ibseera. Ministeerri fayyaa Libaanos haleellaa kanaan daa'ima tokko dabalatee namoonni 2 du'uu fi kanneen 8 ta'an ammoo madaa'uu ibseera. Gareewwan Hizbollaa fi Filisxeem dabalatee gareen hidhatee hedduun Libaanos keessatti kan socho'an yoo ta'u, haleellaa kanaaf namni itti gaafatamummaa fudhatee hin jiru. Hizbollaan gareen kanneen keessaa baay'ee cimaa kan ta'e haleellicha keessaa harka akka hin qabnee fi dhukaasa dhaabuu kutannoo qabaachuu ibseera. Haleellaa sanbata darbee kun kan raawwatame Israa'el michuu Hezbollaa kan ta'e Hamas Gaazaa irratti
haleellaa erga cimsitee guyyoota muraasaa booddeedha. Waraanni Israa'el magaalaa kaaba biyyattii Meetulaa keessatti rokkeetiiwwan 3 fashaleessuun himuudhaan garuu gabaasni du'aa namootaa hin ibsamne. Waraanni Libaanos kibbaa keessatti iddoowwan rokkeetiin irraa furguggifamuu jalqabaa 3 barbadeessuu kan ibse yoo ta'u, ministeerri ittisaa biyyattii haleellaa kana irratti qorannoon banamuu ibseera. Gareen hidhataa guddichi Libaanos keessa socho'u Hezbollaan haleellaa kana akka hin raawwanne akkasumas waliigaltee dhukaasa dhaabuutti akka cichu himeera. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu jaarsummaa Ameerikaa fi Faransaayinn wallabdee Hezbollaa fi Israa'el waggaa tokko ol turee dhaabbatee hojiirra oolee booda yeroo jalqabaaf jeequmsi kun ka'e. Haaluma waliigaltichaatiin waraanni Libaanos loltoota dabalataa kumaan lakkaa'aman gara kibba biyyattiitti bobbaasuun gareewwan hidhatan Israa'elitti akka hin dhukaafne dhorka. Waraanni Israa'el bakka to'atamee ture keessaa yoo bahutti Hezbollaan ammoo loltoota isaa meeshaa waraanaa buqqisuu qaba ture. Haa ta'u malee Israa'el guyyaa guyyaan jechuun haala danda'amu haleellaa qilleensaa bakka qiyyaafannaa Hezbollaatti jette irratti raawwachuudhaan haleellaan kunis gareen kun akka deebisee hidhannoo isaa cimfachuu hin dandeenye gochaa jirti. Waraanni Israa'el ammallee kibba Libaanos keessaa bakkeewwan 5 qabatee kan jiru yoo ta'u, mootummaan Libaanos kanaan walabummaa biyyattii waliigaltee cabsuudhaa jedhees jira. Ministeerri ittisaa Israa'el loltoonni Gaazaa keessatti naannoo dabalataa akka to'atan ajaja kenne. Yoo Hamaas namoota butamanii turan hundaa bilisaan hin gadhiisne kutaaleen to'atan kanneen akka qabatan doorsisanii jiru. Hanga namoonni butaman kunneen du'anii fi lubbuun jiran hundaa deebi'anitti waraanni Gaazaa cimee akka itti fufu Israa'el kaatiis beeksisee jira. Namoota 59 ammallee Gaazaatti ugguraman keessaa 24 lubbuun jiru jedhamee yaadama. Garuu erga mariin dhukaasa dhaabuu marsaa lammaffaa irra ga'amuu dadhabeen booda hireen isaanii hin beekamu. Waliigalteen baatii amajjii eegale kun torban kana yeroo Israa'el duula lafaa fi boombii Gaazaa irratti jalqabuun namoota 100 lakkaa'aman ajjeeste xumurame. Haalli Gaazaa keessa jiru haalaan yaaddessaadha jechuudhaan United Nation Agency baqattoota Filisxeem ibsee jira. Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu dheeressuuf dhiyaate kuffiseera jechuun Israa'el fi Ameerikaan himataniiru. Hamaas garuu qaamota isaan araarsan waliin dubbachaa akka jiran ibseera. Haa ta'u malee ministeerri ittisaa Israa'el ibsa jimaata darbe baaseen Hamaas diduu isaa baay'ee yoo itti fufee Israa'el naannoo isaa ni fudhataa jedhee jira. Hanga namoonni butaman gadhiifamanitti lola qilleensaa galaanaa fi lafa irraan ni cimsina jechuun Kaats barreessee jira. Israa'el karoora Tiraamp jiraattota Gaazaatiif qabanis hojiirra oolchaa jedhee jira. Tiraamp uummataa Filisxeem miliyoona 2 ta'an buqqisee Ameerikaan akka Gaazaa fudhattee irra deebitee ijaartu barbaada jechuudhaanis dubbatamee jira. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu kibxata darbee cabeen booda Israa'el guyyaa 2 keessatti namoota 430 ol ajjeesuu ishee Ministeerri fayyaa Hamaasiin gaggeeffamu ibseera. Kamisa darbee Hamaas Tel Avivitti rokkeetii 3 dhukaase. Jimaata darbee United Nationitti ambaasaaddarri Ameerikaa waraana itti fufee jiruu fi lolli deebee jalqabu isaa Hamaasiin komate. Duuti kun hundi hambifamuu danda'a ture yoo Hamaas yaada dhiyaate fudhate jechuun Dorooti Shaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti dubbatte. Hamaas marii kana duubatti harkisuuf itti gaafatamummaa akka qabus haalee jira. Israa'el nyaata boba'aa fi meeshaalee yaalaa hundaa Hamaas irratti dhiibbaa gochuuf jecha jalqaba baatii bitootessaa Gaazaa akka hin seenne dhorkite. Erga waraanni jalqabee Gaazaa keessatti namoonni 49,000 fi 500 ol ajjeefamanii jiru. Gama biraatiin Huutiinis Hamaas deeggaruudhaan Israa'el irratti waraana banee jira. Ameerikaan ammoo hidhattoota Huutii Yaman keessatti barbadeessaa jirti. BBCtu gabaasa. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.